Injira jirtu hordoftoota chaanaalii maatii Assaayituu hundinuu bakka jirtanitti nagaa fi salaamtaan teenya isin haa geessu. Viidiyoo gabaabaa siistama teelegiraama ittiin banatan or teelegiraama akkaawuntii bilbila biraarraa qabaatanii akkamitti siistama ammayyaa'oodhaan gara bilbila biraatti ittiin dabarfatan tokko qabadhee isin dhiyaadheetiin jira. Gara viidichaatti seenuun dura warri haaraa taatan Assaayituu subscribe godhuun akka yeroo hundi viidiyoon keenya isin bira ga'uuf all notification irra godhadhaa kallattumaan gara viidiyootti isin seenaa. Aappii telegiraam jiru bilbila irratti erga buufattaniin booda maal gootanii yoo duraan qabaatanis yoo haaraa banattanis isteeppilee tana deemuun dirqama ta'a. Appumarra buutanii jechuudha. Maali isteeppilee tana guutuu deemtee achiin booda yoonii fi bilbila amma dura bantee jiraattee bilbila biraarra jiraates simiin or bilbilli itti fayyadamaa turte san si harka jiraannaan kallattumaan karaa salphaatee tokkoon itti guuttachuu dandeessaa jechuudha. Isteeppilee san deemteen booda maaltu jira? Kanneen kaawuntirii selekshinii jiraa fi kaawuntirii koodii ifiif si godhaa. Kaawuntirii selekshinii erga gooteen boodatti haruma salphaa ta'een kaawuntirii selekshinii erga godhatteen boodatti amma fakkeenyaaf namni biyya Itoophiyaa jiru Itoophiyaan jira jaa. Eega biyya filatteen booda kaawuntirii koodii ifumaaf kaa'aa haruma salphaa ta'een erga siin booda maal gootanii bilbila keessan gannuufaa keessanii ittiin naqattanii jechuudha. Bilbilli seekuur ta'uu qabaataniifin waan adii kanarra kaa'ee siistama bilbila dispilay godhuun qabdan guutuutti yoonii fi viidiyoo nama agarsiistan saniifi kaawuntirii koodii amma ifi kaa'ee jira. Eegaan Itoophiyaa selekshinii godhee boodatti erga siin booda maal gootaa seendii mallattootu jira ni eeyida. Yoonii fi bilbila biraa irra bantee jiraatte bilbila biraa kan telegiraama sana irra bantee jirtu irratti miiseejiin telegiraama irra si bu'a daataa bantee ilaaluu qabda. Yoonii fi saniin taane immoo gama jalaarra seendi SMS jira. SMSdhaan seendeettaanii kallattumaan bilbila irra si bu'a. Bilbila irraa konfirmeeshinii koodii si ergamu san kallattumaan itti naqxaa baqaa siif banaa jechuudha. Yoonii fi immoo simiin san si harka jiraate ifumaaf itti naqataa ni bana. Eegaa kun amma waan duraan banee jiru inni fi malee yoonii fi duraan bantee jiraanneen immoo maqaa fi yuuzarneemii yeesii waan farsineem laastineem jee guuta. Saniifuu karaa salphaa ta'e kanaan telegiraama banaan dhaabuu waan telegiraamaa waa hedduudha. Yuutuubii keessanillee chaanaaliilee garaagaraa walii guddisuuf akkasumattis garee adda addaatti amma fakkeenyaaf telegiraama kanarra akkaawuntii kanarra garee hedduutu jira. Gareen enneen hundinuu yuutuubii waliif hojjechuudhaaf akkasumas deeggarsa waan adda addaa wal barsiisuudhaaf akkaawuntii banamee ittiin hojjechaa jiru. Saniifuu akkaawuntii telegiraamaatis qabaachuun bareeda. YouTube keetiifi isiis koonnekti gootee waa hedduu hojjettaa wantoota baay'ee waan isiin hojjetaniitu jira. Banadhaa intaayinaa telegiraamaa akkaawuntii telegiraamaa banachuun dirqama ta'a. Yoonii fi YouTube chaanaalii qabaatte karaa salphaa ta'een chaanaalii keessan guddisuuf siistamni karaa salphaan telegiraam akkaawuntii qabaachuudha. Yoonii fi akkaawuntii bilbila biraarraa qabaatanis haruma salphaa ta'een siistama kana fayyadamtanii bilbila keessan kammarraa fayyadamaa jirtan irratti dabarsitanii ni danda'ama isiniin jaa. Egaa warreen chaanaalii keenya subscribe godhin chaanaalii Assaayituu subscribe like share comment illee yeroo adda addaatti kan barreessitan isiniin gaafadha kabajaan waan daawwattaniif galatooma. Har'aaf viidiyoon keenya kanuma hanga yeroo itti aanu walitti deebinutti nagayaan tura yeroo gaarii. Kanaafuu like share godhaan yeroo adda addaa viidiyoo keenya waan daawwattaniif galatooma hedduu.